السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كم جرتان نجا فيات من جلا كم توتا في جلا توتا كسمة روني عادي كجلا تار أرجمتان توب جنو آدم جلا تار كم تونو دي كيسن وكم فيا كيسن سن جلا كسمة شمار كفوني نجا كيسن وندي كيسن سن جلا مرة مالك بدي في جواب سون فدا فيديو ديرس سبنتاني نمني فيديو ديرا نتوفى تبني ملالا لولاف جتشودا هرمو مال كبدي في أكسما قولا موزي فايدة قبا موين قبو يسجد دمورا فايدة نين قبا قولا موزي جي توك فايدة موين فايدة قبا فايدة إنسان مالي قام كينا في حد زكا أريف لاجتشو كنافو كم تخفايدة منو والمانو إلا لا كسما سنس فايدة موين دندي ساني ini sinin jada hiriyotan ko akasuma subscribe ko da share ko live ko da nanam ni kamenu aka rafaya da mu jechu video tokko video hunda sta ubatu nakesuma kan tfayadan tan jechu ko la muzika karasal pani no gocho santan hani kala ko le muz ya muzis fayada mu le sangaro ko le muzari fi ayta in case kun phone ka wante fi jechu عريفة إذا تقطع إستفيد من لكن أكسنت ولا موز لو فيدان تاني إذا تقطع ماكسي عريفية أما كرون دايق أوريلي سيني وانت إفدتا جدي تاما ساعتي كان كيس ساعتي فولا كينا إجتو كم يرون فولي كينا متى ولا شويو yeroo kanaaf yeroo akkamalee san jechuudha baay'ee tokko adunuu baay'ee nama tabalashaaf jechuudha gisee ani garuu gisee ati gisee fuulli kee tabalashu nama tokko gisee qorrata onni mala durumbii ambaa ka niif gala qilleensi ambaa namatti qayyarama akka yookiin biyya ofii san qaxxitaadha jiraachuu sun taane sanii galee kanaafuu yoo haala giseetti biyyaan waase kanaafuu waan jiru irratti akka fuulli keenya tabalashan fayyadamuudha waan jiruuf waan hin jirre waliif dabarsuudha waan irra beenurraa afaan keenya walii dabarsuudha batalay akkasuma warroon itti fayyadamu barbaadan fayyadamaa waan beektan irraa beekumsa qabdan irraa afaan keessanii waliif dabarsaa jajjabina waliif godhaa okay akkasuma isin jedha irraa fayyadamaadha وان سبارة يتمو أو بجمع وقت في تساعدني رفتي تكو قبل باقي الرانا ما فلت التالا وانت كن يعني هم وان تستيم قومتين وزم قفا كيسانيات الرافايا دمتا هجتا ومان سودانا مرة بدي درامو نشفني ناتو لكل كيا يا أمنا رابا دجرا yeroo duraa baay'ee tokko nashfiniinaa ture maali jedhaa ture inni immoo qoricha uumamatti godhachuun ni sodaadhee qorichi kun immoo as shaggaadha nama balaashisaa qoricharraa yoo godhatan qoricharraa godhatu rooma kana wanta mana keessaa isa fayyadamutu irra namaaf jaala jechuudha qoricharraa yoo godhattee qorichuma argite godhachaa yoo wanti biraamti as shaggaadha narraa balleessa jettee kireema irraan beeyna faatiin jedhanii godhatu wantiin irra nama saphaman waan mana keessaa wantoota nyaatarraa wantoota akka timaatimii muuzii roobii fi wannoleen ni jira roobii fi maqaa isaa maal jedhamu kaameraa jechuudha roobii kaameraa illee walitti dammas isa fayyadamaa jechuudha maaliifuu kireemii uumama fayyadamuun alaa bitanii badaam itti ulfaataadha نمت أكنت فولي رهدو تبلاش هدو تجرا يجو أنا كافو نصدا ليس سنو فيدا مهاجم نشفني كنا إذا فيدا ونما شجاري داو دمو كا بكرة سيجيسا واسانغورو وانا مجواوا mana keessatti beektu kan wakana isaan fayyadamta itti aansammoon yeroo barbaadan galgala isa kana fayyadamuun dandeetan jechuudha galgala isa kana fayyadamuun dandeessan kan ani guyyaa baay'een jaaladhu galgala aadini fayyadamu nama waan kee diqadhuuf jecha
rakkoo hin qabu laakiin kana ta'ee tokko ni jira biyya mudee kan habbii adicha jechuun isaa xiqqoo qalal jedha jechuun guyyaa guyyaa irratti biyya fayyadamu feetee kun akkasiin jedha. Karaa salphaadhaan waan nuuf ta'u fayyadamna. Waan nuuf hin taane somtaane kan wakaan ofirraa yeroo balleessitu nuuf caalaa akkasuma waan irraa fayyadamta waliif dabarsaa. Afaan keessaniin wal jajjabeeffadhaa bakka jirtanitti. Shamarri keenya bakka waan beekturraa waan dabbasaa ta'ee waan qaama kee ta'ee waan gaarii haa ta'u malee irraa osoo fayyadamne hedduu ariifadha. Akkasuma yoo qaama keenya guutuudhaaf loomii fayyadamuun immoo irra mijaawaadha. Morma keenya jala akka qaamni keenya wal qixxaatuuf loomii irra fayyadamaa jechuudha. Tillee namoonni akka tasaa morma keessan gurraachi ta'e yeroo hunda loomii fayyadamuu jala fadhiqattu. Daqiiqaa biyaansa daqiiqaa lamaan morma kee jala loomii fi kun bobaan jalli ariifadha jechuudha. Bakka qaama keetti wal fakkaata yeroo hunda loomii yoo fayyadamtu ta'e jechuudha. Loomii hedduu mijaawaadha isa kanaaf. Kasan sinin jedhaa irraa fayyadamaadha. Waan fi fayyadamnu sinin dabarsinaa. Wanti keessan akka fayyadamtan abdiin qaba sinin jedhaa waliif dabarsaa share godhaa. Like godhaa subscribe godhaa waliif dabarsaa. Maaliifuu subscribe godhaa akka viidiyoo yeroo hunda sinin dhufu. Jecha gatii jechuun fayyadamtan amma daqiiqaa muraasa qofa na fudhate jechuudha. Ofumaanuu hin lallaafa jechuuf fuula keessan irratti inni kun akkasuma faayidaa qaba jecha. Qaama tursiisuu ofirraa ni dhiqatta hajawaalaa kireemii ni dibata. Bakka yemmuu gisee fuula keessan goggostan waan xixiqqaa yookiin sooftiidhaan waan haphii akkasanii itti fayyadamu. Kun jedha shamarran keenyaa waliin dhageeffattan asumaanuu subscribe godhaa share godhaa waliif dabarsaa isinis irraa fayyadamaa laa wanta isinii dabarsu keessatti jechuun. Akkasuma isinis waan beektan irraa waan ani hin beekne tokko irraa nuuf dabarsaadha. Walirraa fayyadamuu qabna jechuudha. Irraa yoo fayyadamne faayidaa guddaa nu hunda kennaaf illee afaan keenyan waliif haa dabarsinu sin jedha shamarran keenya akkasuma. Baay'een sun jaaladha bakkuma jirtanitti waan tokko sirriitti fayyadamaa. Akkasuma turtii gaarii sin jedhaa viidiyoo sanarratti dheeressuu hin barbaadu waan irraa fayyadamu isinis fayyadama waan isinis beektan isinis naaf dabarsaadha. Akkasuma rakkoon qabu walirraa fayyadamu sin jedhaa namni afaan tokko dubbitu waan beekurraa yoo waliif dabarse hedduu mijaawaa waan sin jedhaa akkasuma turtii gaarii shamarran keenya.